Garuu keenyatti aanutti wayitaa ceenu ammoo Ameerikaan lolli naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessatti godhamaa jiru hammaachaa dhufuun na yaachisee jette. Dhimma nageenyaa gaafa Afrikaa fi haala Itoophiyaa irratti ministeera muummee waliin bilbilaan kan mari'atan ministeerri haajaa alaa Ameerikaa Anthony Blinken rakkooleen jiran mariin akka furamaniif mirgoonni namoomaas akka kabajamaniif gaafatanii jiru. Marii Pretooriyaatiin boodas Itoophiyaatti dhiibbaan sarbama mirgoota namoomaa fi yakki waraanaa sadarkaa olaanaan hammaachaa dhufu gareen qorattoota mirga namoomaa tibbana ragaa bahuunsaa waan yaadatamudha. Dhimma kana ilaalchisuun ministeera muummee Abiy Ahmed waliin bilbilaan kan dubbatan qondaallee United States kun haqni yeroo ce'umsaa dhugaan hunda hammate hatattamaan akka godhamuuf waamicha dhiheessuu isaaniitu himame. Guyyoo Waariyoo bal'inaan isinitti hima. Gross violations of human rights, end of quote. Now the conflict between the federal government, Ministry Ajala America Antonio John Blinken Muummichi Minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed Aliitiif simuudhaa beeksise. Haasawu isaanii kanaan duuba rakkoo nageenya gaafa Afrikaatiif dhimma waloo kanneen akka tokkummaa nageenyaaf badhaadhina biyya Itoophiyaa irra mari'achuu isaanii fuul Facebook irra barreesse. Hammal immoo haalli nageenya naannoo Oromiyaatiif Amaaraa keessatti ta'uu jira yaaddoon najeessa jedhibsi mana diiqoon rakkoo jirti tamiyyuu mariin furuuf mirga namooma kabajuun laazima ta'uu malti jechuun Muummeen ministeera Itoophiyaa walargi John Blinken waliin gorkan ilaalchisuun agoduun tumbocamtu fuul Facebook fi Twitter irra waan dubbattu tokko illee qaba. Hataa tuutiin molol guddayya naannolee biyyattii lam jechuun Amaaraa fi Oromiyaa keessa godhamuu jiruun gamcuuf irralmaan nama kumbaalaa tarca'uu jiru jedhu. Yakki dhiibba sarbamiinsa mirga namooma biyyattii dalagam kan qorachuuf bara 2021 heekkaa'uun doofti gareen ekspertii qorattoota dhaabbata mootummoota gamtoomanii yakkooti waraan Itoophiyaa ka Tigraay keessa dhageettanii wargitan sunan Oromiyaaf Amaar dabalate naannolee biyyattii cuf keessa babal'ate jirjechuun miseensota mammarii nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii 47 musii gabaasne ture. Documented mass killings, rape, starvation, destruction of schools and medical facilities. Itoophiyaan biltsiginnaa yakka addunyaan jettan mormachuu cinaa kaayoo siyaasaa qabdan jechuun ekspertii garee qorattoota tan balaaleffattuuf jibbaatan yaadi garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay immoo faallaa fakkaata. Qorannoo walaba jiraachuu malti waliigalteen Pretooriyaa guutuma guutuutti hojii gubbaa ooltuuf mariin biyyoolessa hunduuf keessatti ammata gaggeeffamtu jechuun korkoree jiddugaleessa torbaan dabkan kee godhamirra yaad dhiyeesse. Seenet መሰረታዊ መንግስታዊ ግልጋሎታትን ማዕለያ ዘብሎም ግፍዕታትን ይፍጸሙ ላለው ወምታት የፉዱብ ኢትዮጵያ ኦሮሚያ ወጎተን ሸኒፍ አማር ከሰት ሞጂዮተ ለማን ደረበን ከናፍሎል ጉዳይ ያደሙ ጀራ ጋሬን ሂደቶ ተማራ ፋኖ መሳራ ሞቱማ ዮኻን 4 ኪሎ ቀበቹፍ ዳዳት ዋራኒ ብልሱም ኦሮሞ ኸኹም ሰድሪ በለሜሳ ዮኻን ጃልመር ሮንዱርፈም ኡምን ነበር ባችፍ ጽፍ ጉርሜ ፈደ የራየሮ ዲዮ ከሰነ ገጀቹን ቤለማት ዋራኒ ብልሱም ኦሮሞ ሰደርካ ነማ ያደሱራ እንጅሩ አመት ቋፉራ ባፈኔራ biyyaa fi addoo miti jedhe dhuga takkaama yunuti biyyaa fi addoo taaneen deemna nu biyyaaf gaachana ta'uu dhadeemna nu biyyaaf irkoo ta'uu dhadeemna. Duree waraan Itoophiyaa fiild maarshaal Biraanuu Juulaa shanee faannoo soda nageen biiteenna ta'uu dandeetti jechuusa gabaasne ture addunyaan immoo maraatummaa walitti dhaadachuu tan keessa ba'aa mari'adhaa dubbi fudhadha jechuun gaafa cofaa fuduuf qarqaarsi namooma biyyattii godhamuu jirjijjiiram dansa agarsiisu mirkanees qondaallee United States kun Blinken haqni yeroo ce'umsaa manamaan dhugarratti hundaa'eef qaamcuuf keessatti ammata biyyattii takka godhamu qabu muummichi ministeera Ethiopia Abiy Ahmed simuun beeksisee jedhu. Addis Ababa has asked the Biden administration to reconsider its decision.